أبو عبيدة إنه في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين مقتل جندي برتبة رقيب متأثرا بجروح أصيب بها إصابة ضابط بجروح. رجب طيب أردوغان إن بلاده كما تدخلت في إقليم كاراباخ وليبيا تستطيع فعل الشيء نفسه. أن هناك عملية ما قد تكون لها علاقة باستدراج جنود إلى أحد المباني وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة. Are you willing to act? Are you willing to represent the Hamas terror organization? إيران ستود وحزب الله سيود. إيران ستود وحزب الله سيود. حسن نصر الله بنتاش بوتالو عبالوش وحماس أمانو تاش قواتوف لوشرو بتيخ بيفالو ديتون التروش الفونا تغادا دوبالو إسرائيل. يا دقدامي سدي جماعة تقلقلة ودوان إدلا الدنيا gulaalanni suur sugan isin dhageessisuuf dhiyaanneetiin jirra. Baagiddu galeessaa keessatti kayyoon keenya Orombek Entertainment CTN nagaa addunyaa ta'uu hin dagatina. Walqixxummaa yaadaaf amantii tokkummaan bu'uura addunyaa keenya haa ta'u jechuudhaan kan odeessa keenya isin dhageessifnu. Hamas drooniiwwaniif misaa'ilota taal alzaytuuniin akkuma Yo'av Gaalaant dhaadhate jechoota isaa waraabnee isin dhageessifneen konkolaataa tokko irratti drooniin kiyyeeffame loltoota Israa'el 24 calaase kanneen 17 madoodhaan irkise helikooftariin deeggaramanii yeroo isaan reeffa isaanii funaanatan gurraanis hin geenya. Lolichi kutaa Taalalwaaf Sultaan gammoojjiiwwan qarqara galoo galaanaa akkasumas Aliyaasin 105 fi Al-Makhra jedhamuun tutti loltoota 4 har'a sarkaan qabe amantuu laata. waliin irra geenya kabajamtoota hordoftoota keenya. Ansaaronni Yemanii tarkaanfiiwwan gurguddaa erga Haji Ismaa'il aniyyee harka Yahudotaatiin ajjeefamanii as injifannoo seenaatii fi madaa Israa'el hundeetti tuqe jedhame. Hizbollaan daandii qilleensa humna waraanaa kan Mero'eedha barbadeessu burkaan misaa'iliin Israa'el mudhiccite. Haleellaan xiyyaara siviilota miidhuu amala isaaniitiin kanatti dubbii waa hin dhaabanne. Neetoon saffisaan baha dafaatii Jarman keessaa dafaa baha misaa'illi keenya isinitti deebi'e. Kana kan dhageessan Vladimir Roomich Puutiidha. Kana jennaan darsa guurachuuf shaanxaan kiyya eessa jira ka warra neetootiin. Tiitiin qorannoo Eurospaceedha qorannoo addaatiin gadi bahe. Iraan riisarchiiwwan gurguddoo taasifte keessaa milkaa'ina kaleessa galgala balastik misaayiliidhaan saatalaayitiin deeggaramte mirkanii bira darbeetiin leezer gaayidid hidhachuudhaan Iraan xaaxaa fixadhe jechuun addunyaa beeksifte jirti. Israa'el ammoo hirriibaa hin kaane. Gabaasa Reuters, Al Jazeera akkasumas Way of Hindustan dollar kaafudhanii gabaasan gurraan isin kenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya Jeneraal Ahmad Haji Xaalibitti gaafatamaan damee qindeessaaf atomii niwukileerii Iraaniidhaas tarkaanfiin gurguddoon kanaan booda fudhatamu jechuun laphee guutuun yoo dubbatan odeessi biraa kan Israa'el naasise ammoo Hizbollaan jeettiiwwan 2 Libaanoositti rukute. Kasaara guddaa Ameerikaarraan dhangalaasee jira. Hunda isaanii viidiyoon isin garsiisuu jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaan xumura sagantaa keenyatti biraan cehina like gochuun kan haarawaa taatan subscribe gochuun CTN'n hordofaa isinin jenna. Sagalee mujaahidotaati itti dhiyaadha. أبو عبيدة إنه في حادثتين منفصلتين قام مجندان بعقابنا يخنقنا متى شاء ويسمح لنا بالتنفس متى شاء. بجروح إصابة ضابط بجروح خطيرة في سقوط مسيرة أطلقها حزب الله. رمضان قاديروف يتجول في شاحنة سايبر تراك المجهزة بمدفع. Iran's Revolutionary Guard says it launched ballistic missiles into eastern Syria against ISIS forces. الميليشيات المنتشرة في المنطقة تترنح بين شعارات موحدة تؤكد عمق الصلة ووحدة الساحات ثم
به سمت هدف شلیک. Brigadiin nu barbaachisu neeta raazimitti kan argamu jechuudhaan egaa dawaa brigeedota sadeen Hamas al-Quddus al-Aqsaaf al-Qassaam yookiin al-Waahidiin nutu godhaaf jechuun dhaadatan kumaandoonni speeshal foorsii brigeedii 46 har'a raafaaf akkasumas al-Zaytuunitti helikooftariin guuraman kabajamtoota hordoftoota keenyaan. خسائر كبيرة والمناطق اشتباكات يعني تحديدا تلك التي تحصل في حي الزيتون لأن هناك اشتباكات من مسافة وتفجيره لكن حتى الآن إرسال هذا العدد هذا إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء قد لن دروني في كونكولاتا رتي هرجافمي كوني akkuma beekamu Israa'eelota dhaadachiisus dubbiin san hin taane loltoota keenya bineeyyiin duguuganii jiran haleellaa saffisaa gara kutaa Zaytuun reejimentii baha ariifadhaa of eeggannoon lubbuu kanneen haa baraarru kanneen lubbuun jiran hagam beeknu jechuudhaan dhaadhatanii eenyu kana jedhee akkuma beektan Herziyaan Leevii bobba waraana Israa'eliin abdii rabbii ofii qofa addunyaa kanarratti kan abdatanii amantii keessoo isaaniitti hin rarraafamneef hin rarragne islaamummaa takkitti badhaasa warqee hiree jiraachuu dhabuuti jechuun kan tikfataa jiran Filisxeemonni Gaazaadha. wareegamuun shaahida ta'uun carraa barbaadamne hin argamne akkuma kaleessa viidiyoo Abu Hamza gurraan isin geenne akkuma beekamu osoo namni amrii namaatiin guyyaa malee du'a ta'eeti silaa gamoo sadi keessatti haleelameetiin ture garuu lubbuun keenya tokkos hin tuqamne jechuun kaleessa kan isaan dubbatan qajeelfamni kamuu harka ajaja rabbiitiin ta'uu fi jaahiloonni Yahudaa garuu waan kana irraa hin beekan hubachiisnes turre haa ta'uuti irreen keessan sibiila qilleensaa cabsuuf guyyoota eeggachaa jirtan beekna garuu kan cabsu rabbitu beeka haa ta'uuti dhugaa takkitti ummata Gaazaatiif isinii himuu barbaanna ummata nagayaa hin tuqina nu wajjin falmuun keessan dirree lolarratti wal argaa jirra kana kan jedhan Abu Ubeydaadha kabajamtoota hordoftoota keenya ummata nagayaa hin tuqina ugguramtoota keessan heera amantii teenyaa fi jecha shari'aa ittiin bulluuf quraana ittiin hoogganamnutu dhoogga malee akka isin ummata keenya mana hidhaa keessatti gidira dubartii gudeedaa dhiira saaxilaa salphisaa gootan garjabina akkasii daangaa amantii qabna jedhan dubbittiin tun walgeette United States of America Dimokiraatii keessattis ajandaa taate amma gahe kasaaraa malee homaa argachaa jirtan dafaatii lola dhaaba jechuudhaan kaleessa hanga United Nationitti bakka buutuun dippiloomaasii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan booda haleellaan West Bankittis Gaazattis raawwatamu harki Ameerikaa keessan jiru jechuun addunyaa beeksifte sadarkaa lola kilaashii jechuun Al Jazeera miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan ambaasaaddarri Filisxeemota damee mootummaa gamtoomanii kan ta'an Riyaad Mansuurii fi akkasumas Gilaad Erdan kan tibbat darbe ari'ame ambaasaaddara haarawaa Israa'el garasitti erguu wal qabsiise ati Hamaasiin deeggaraa turte Hamaas shororkeessaadha dhaabbata mootummaa gamtoomanii kanatti mucaan dardarri Yahudaa gaafateef ati lolli Gaazaa kan dhaabanne barbaadda eessas haa ta'u lolli haa dhaabatu malee lolli haa qabsiifamu akka keessan hin jenne kabajamaan mana marii kun jechoota kanaaf rikkardii qabadha akkasumas araara bu'uun booda immoo Israa'el mana murtii dhaabachuun jalaa hin hafnu jechuun Riyaad Mansuurii dubbatan sagalee guutuudhaan deeggarsa argate Israa'eliin idimse. Demand an answer, Mr. Mansour. Who do you represent here today? kanarraa ka'uun Mr. Mansuuriin waa gaafadha eenyu bakka buuteeti waggoota 20 kana hunda dhuguma Filisxeemiin bakka buuteeti Filisxeemiin bakka buune dhimmi ati irraa dubbachaa jirtus Hamaasi ati kan bakka buute Hamaas bakka bu'uu kee immoo ragaawwan hedduu qaba jechuudhaan dubbate. When are coming to demand a ceasefire and to demand it now? kabajamaan jaarmiyaan mootummootaa kun kan beeku inni kun jecha kana yoo jedhu guyyaa tokko as keessatti dhukaasni dhaabbachuu qaba akkasumas ammoo ugguramtoota isaanis ta'e kan Filisxeemota haa deebi'an isaa jedhu dhageessaniirtu
injirtan ofirraa ka'ee itti gaafatummaa qaba. Kana gochuudhaaf ammoo yoo heerri idila addunyaa hojjeta ta'e gochaan walagarra. Kana hundi keessan qabadha. Akkasumas quba namatti qabuun heera jaarmiyaa kanaatiin eeyyamamaa yoo ta'e isin deebisuu dandeettan. Tal al-Sultaaniif akkasumas rabarii sa'aatii tokkoo fi walakkaa qarqara tulluu Quds handaara arkaanuun jettutti misaa'ilota gurguddoo 24 konkolaataa dhufan kan birgeedii 44ffaa akkasumas Belgireedii 2 taankota Merkevaa Israa'el qaqqaaliisan 6 dhidhimse. Konkolaataa piikaappii deddeebistuu loojistikiidha tokkos battalatti loltoonni 5 wayituma san dhidhimuudha. Viidiyoo isin daawwachiifne walitti deebina. أيضا باتجاهين، الاتجاه الأول هو عملية الاشتباك التواصل الاجتماعي في إسرائيل اشتباكات من مسافة صفر، ولكن ربما ما فهمناه من فاطمة قبل قليل التي تحصل في حي الزيتون الأسلحة الأوتوماتيكية قصيرة المدى الكلاشن، وبالتالي حظرا على نشر أخبارها حتى اللحظة. بأننا نتكلم عن كون كان أصوجر درين طيارة ميروي كان إسرائيلي همنا كلين ساتفا كسمس برغيدي ريدوان بربد سنة جداني غراسيتي تبدر بركوتامي حرامو درين طيارة جيتيوان إسرائيل كان ميروي ترغمو barbadaa'ee mul'inne tana'u jechisiifte kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanatti hin dhaabbanne taankota 144 kan garasitti bobbaasuuf daangaa Qaariyas Shimonaatiin cabsee seenuuf waraanni Israa'el yaade loltoota isaa 9 dhabeetiin taankota 6 gatee kunoo viidiyoo isin daawwachiifnu gulaalli oduu keenya keessatti dhageettu. Kana qofatti hin dhaabbanne helikooftariin Aaroon B-70 jedhamtus har'a waaree booda kutaa Aviivitti misaa'ila Hizbollaatiin rukutamtee ciloofte Almaadiyaan wabii keenya. أصيب بها إصابة ضابط بجروح خطيرة في سقوط مسيرة أطلقها حزب الله على القضاء على المقاومة الفلسطينية، منع إسرائيل من القضاء على بعد اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران. إيران تجد نفسها ملزمة. حزبولان أججا إيران إيجتا جراجو ملتو ملئسان كنغرت إسرائيل دفتي يتي أتوتي رجالان همنوتا وليغلا برغيدي ريدواني دا تركان في غرغدا فدچو في قاچين حزبولا قبمو ابونمو abdi isani mursiisu dhakan Hindustan Times of India gabaasani. Bakka isin gahe loltoota nyaachisaa jirtan bu'aan keessan kisaaraadha. Waliigaltee kanatti deebi'a. Netanyahuun kana dhagahuu hin dandeenye. Ufuun guddaan Ameerikaanota akkasumas jidduutti uumamaa jiraachuu Joon Baayiden kaleessa galgala ture. Paartii Dimokiraasii biyyattiitiif kan ibsan jedhan yeroo gama dhimma filannootiif duulana filadha Chicago irraa deebi'an. Hiriirri guddaan Pentagon irraa kaasee magaalota hedduu irratti Filisxeemotaan taasifamaa jiru ammoo xiyyeeffannaa guddaa addunyaa argateeti jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya, we throw out Netanyahu from his office. Netanyahuun amma teessoorraa darbamutti Israa'eloonni baagiddu galeessatti dippiloomaasii kennas balleessaa jiru. Kana kan jedhe ammoo Kamala Harris كادممتو بريزيدنت الدنيا دولا في جرتولا. فاطمة قبل قليل أن هناك عملية ما قد تكون لها علاقة باستدراج جنود إلى أحد المباني وتفجيره، لكن ناشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وهي معرضة للغرق بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة SW North Wind. Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom. Bittin kana jedhamettiin dhaabbanne Pentagonitti dubbiin amma hidhattee jirti. Hiriirri guddaan mormii kutaalee duula filannoo Ameerikaa sadarkaa
hedduu dubbii wal yaachisaa ta'e Kamala Harris dubbisiise kun ammoo Netanyahu fa'aatti ibidda qabuun isaa dhagahamaa jira. TV chaanaaliin 12 Israa'el akka jedhutti qeeqa hedduu Kamala Harris irratti dhiyeessu Al Jazeeraan afaan Arabaadha gabaase. Kaleessa galgala the both side fighting with the like again destination ambassadors who represented state of Palestinian Riyad Mansouri and the Jewish ambassador jechuun wal harkaa fuudhan dubbittiin sadarkaa addunyaa hunda bira geesse. Haa ta'u UK'n ammoo haleellaa guddaa isin West Bankitti fudhatteen qoqqobbii mootummaan Ingiliiz irra kaa'een firri lameen wal nyaatee taasifte. Xaroonni Yemanii ergaa Haji Ismaa'il Haniyyeedhaan ajjeefamanii as haleellaawwan guyyaa sadeen walitti fufanii doonii 6 barbadeessan keessaa dooniin irra iccitii guddoon Israa'el baattee deemtu mul'ii Israa'eloota kutuudha dhagahamee jira. Kanaan wal qabsiisee suursuga viidiyoolee isin garsiifnu keessatti mallattooleen viidiyoo nuti pilee goonee isin garsiifnu takka sakandiiwwan gulaallee isin garsiifnu keessatti sirriitti ilaaluu hin dagatina. Haa ta'u hawtiin Yemanoota akka Abdul Malik Al-Hawtii fi Yahyaa Saareenii ibsa baasanitti dooniin kun meeshaalee dhukaa akkasumas ammoo kanneen salfarii adii yookiin yuuraaneemii adii ta'an boombiiwwan baattee deemuu fi Giriik irraa ka'uu maddeen gabaasanii jiran. Almaasira wabeeffachuudhaan Associated Press hawtiin har'a mul'ii Israa'eloota qabeenya biliyoonaan lakkaamu barbadeessuudhaan dooniin kun Israa'eliif handhuuraa fi seena qabeettii jedhamtee jirti. Erga Haifaa guddittii namni 150 ol hojjetu qarqara buufata galaanaa ona taasise eelaatiin har'a humna Islamic Resistance kan Sooriyaa wajjin misaa'ilaan barbadeessuus dhagahameeti jira. Al-Aziz Abdul Wahib Ajajaan humna raayyaa ittisa biyyattii kan Iraanidha. Ajaja kaleessa fudhataniin loltoonni isaanii karaa kamiiniyyuu qophaa'uuf akkasumas ammoo dhaadannoo Ameerikaa kana hambisuu fi duula maqaa Gaazaa isin irratti taasifteef Libaanoon keessatti taasisaa jirtuuf Iraan keessattuu qe'ee keenya keessatti heera isin cabsitaniif Israa'eliin yookiin Iraantu bada jedhan dubbii Ayatullaan kaleessa dabarsan ifa ta'e keessa waliigalteen pirezidaanti Masuud Pezeshkiyaaf Ayatullaa gidduutti amma uumame loltoota IRG onnachiise jedha gabaasni Independent wabeeffachuudhaan WIHO First Positive Almadia akkasumas Newsweek odeeffannoo Raashiyaa wabeeffateetiin Raashiyaan akkasumas Chaayinaan tarkaanfiiwwan gurguddoo Iraanitti Ameerikaan qophaa'aa jirtu kamiifiyyuu maqaa qofa osoo hin ta'in gochaan hamma loltoota galaanaa irratti dooniiwwan gurguddaa eeganiit dhaabbachaa akka jiran himama. Iran's Revolutionary Guard says it launched ballistic missiles into eastern Syria against ISIS forces. في المنطقة تترنح بين شعارات موحدة تؤكد عمق الصلة ووحدة الساحات ثم تصريحات تلمح إلى Iran has always insisted its nuclear program exists for peace. Its military has warned that stance may change if Israel retaliates. Iran's defense ministry has been targeted. If there are any threats or actions by the fake Zionist regime against the country's nuclear